barumsi fi artiin akkamitti waliin si deemaa jira weellisummaan akkam sanumaayyuu carraa kamiin mee itti gara sirbaa kan dhufte? Barumsa fi artiin ani artii wajjumaan dhaladhe jechuu hin danda'ama erga dhaladheen itti dhufeerra. Barnoota illee erganii obbee keenya seenee sirba garuu daa'imummaa kiyyaa kaasee akka haadhi koo natti himtetti daa'ima xiqqishuu xiqqoo taateeti sirba dajanee jaalataa isaa yaada addee goota Oromoo kodhu tokko taadda isaa koosii nyaattee biyyeen isa tokko xiqqishuu ta'een isa qabattee gubanii qabattee sirbi taayyotti haadhi koo xiqqoo ta'e bara 2008 gara dhumaa abbaan koo boqotee bakka isaaf hojjechuun qaba sirba jedheen hin barreessutti ka'e isaaf. Wanti ati abbeetiif barreessitee akka carraa ta'e jijjiirame yookaan kan hafe sun maal jedhaa yoomee sirbichi? Yaa abbaa koo ani sumaaf anan boo'a ani sumaaf amaraadha yaa abbaa koo yoonan du'ees yoona jeeses eessatti nan si argaadha yaa abbaa koo sumanna dura deema gara kutachuun dadhabe. Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya har'a immoo qophii biraatiin walitti deebinee irraa egaa nama tokko keessummaa nama tokko immoo nama duraan ture nama duraan beektan Qiddisti waliin akka hojjetaa turre kan yaadatanidha. Keessummaa biraas ni qabna immoo weellistuudhas barattuudhas egaa har'a shamarran lamaan marfameen jira. Qophii keenyatti akka bashannantan abdii guddaan qabaa. Qiddisti si gaafannamoo hin gaafatamtaadha? Gaafatamuunis gaafachuunis waan wajjiraadha. Keessummaadhaanis guyyaa irraa badeera. Biriij aartii irraa fagaadheen jira. Maaliif akkam badeelee otoo na gaafattan eessumaan? Maaliif badee? Dhimma dhuunfaati. Ayyee. Innaa hordoftoota biriij miidiyaati biyya alaaf biyya keessatti argamtan hundumti keessanuu badeera banneerra. Maaliif akka bannee sababa gahaa qabna. Anatu badee. Hin ari'amne akka Biriij aartii keenya karaa gubbaarra eenyu dinqisiifattuunis addaan kunneerra dhiifama guddaa isin gaafanne isaafis qophii babbareedaatiin immoo isinitti dhufaa jirra akka nu eegdan isiniin jenna. Har'a immoo keessummaa addaati ol guddattu shamarree qaxalee wayii qabannee isin biratti argamneeti kan jirru haga xumura qophii keenyaa nu faana turan affeerraa keenyaati. Hayyee Qiddisti galatoomi. Egaa kallattumaan gara keessummaa keenyatti dabarraa ati egaa warra manaati jennaan immoo aangoo nurratti hin fudhatin. Keessummaa keenyaaf carraa kenninaa Masarat baga nagaan dhufte. Masarat weellistuudhas barattuudhas baga nagaan dhufte. Egaa qophii keenya har'aa irratti akka keessummaatti qophiin keenya biriij aartiidha. Warroota aartii irratti hirmaatan kan affeerree irratti haasofsiisnudha qophiin keenya. Atis gaa hirmaattuu qophii kanaati har'a baga nagaan dhufte. Tole baga nagaan eegdasinillee. Eeshi masiin mee eessatti dhalattee guddattee immoo maal keessa dabartee akkamitti immoo gara sirbaatti faa makamte? Ani kan hin dhaladhee guddadhee godina Shawaa Kaabaa Nakuyyuu magaalaa Gabra Gurraachatti. Kan inni jalqabee barnoota yeroo jalqabaatiif kutaa elementarii irraa kaasee achumatti xumuree hanga 12 achii gan xumuree booda intaraansii fudhadhee sababa qabxii xiqqoo na jalaa hir'ateefan gara barnoota dhuunfaatti gara laga xaafotti as dhufe. Amma yuunivarsiitii Riftiin barachaa jira. Digirii koo waggaa 3ffaan barachaa jira. Maalidhaan barachaa jirta? Maal qo'achaa jirta? Jalqaba qabxiin akka mana jalaa hir'ateen dippiloomantiin jalqabee piraayiveetiin guutadhee qootan taa'uteen dippiloomantiin jalqabee san booda dippiloomaa akkaawuntiidhaan jalqabee waggaa tokko booda piraayiveetiidhaan immoo qabxii yuunivarsiitii naa guute dhiisee deemu waan hin barbaanneef dippiloomaa kiyyas wiikendiitti jijjiirradhee reegulaariidhaan hin jammareeyyuu digirii immoo reegulaariidhaan barachaati lachuu walqixa oofee 2014 eebbifame kan dippiloomaa bira. San booddee kan digirii immoo itti fufee isaa kan digirii kana maal barachaa jirti? Manaajimentiin barachaa jirti. Manaajimentii barachaa jirti. Manaajimenta. Citiin dhuunfaa sun. Ayyee har'a maanaajaroota lama. Maanaajaroota barfamee jira eebbanii. Waan akkasiiti. Egaa amma maalirra jirta? Amma barumsarraan ala aartiirrallee akka jirtu yeroo dhiyoo kanallee sirba haaraa wayii gadhiisteerta. Sana dura immoo barumsi fi aartiin akkamitti waliin si deemaa jira? Weellisummaan akkam sanumaayyuu carraa kamiin mee itti gara sirbaa kan dhufte?
Barumsaaf aartiin ani aartii wajjumaan nan dhaladhe jechuun danda'ama. Erga dhaladheen itti dhufeerra. Barnoota illee erganii obbee keessa seenee sirba garuu daa'imummaa kiyyaa kaasee akka haadhi koo natti himtetti daa'ima xiqqishuu xiqqoo taateeti sirba Dajanee Jaalataa isaa yaada addee goota Oromoo koodhu tokko taaddasaa koosii nyaattee biyyeen isa tokko xiqqishuu ta'een isa qabattee gubanii qabattee sirbi taayyotti haadhi koo xiqqoo ta'e. Wajjinaan dhaladhee gaafa jettu garuu eebba maal fakkaata? Waa gaafa sagaleen daa'imti reefu dhalattu baastu jira miti? Yeroo dhalattu sirbaa dhalache kolfuu dhiistee. Waa dhalatee fakkaata. Intala kana ofirraa rukutte. Dhaladhee obbee kennaan sirbumatti waan ta'eef. Waayee bareeda. Hi, welcome. Daa'imummaa keetiyyuu kaastee itti guddattee jechuudha. Nan sirbaa erganii mana barumsaa galee barreeffama maal kana barreeffamuu ofumaaf hin barreeffadha sirba. Okay, walaloo fa'aa hin barreessitaa? Nan barreesse ofuma kiyyaaf hin barreessaa sirba koo yeroo jalqaballee kan hin baase kanan ofii koodhaa barreessedha. Walaloo situ barreeffate? Ofuma koof hin barreeffadhe. Sirbichi maal tureyyuu? Okay. Mana barumsaa irratti waan akka walaloo kan kana koomadii maal nan hojjedha ture. Hamungan piriipii xumurutti iyyuu. Diraamaa isteejii illee hojjetaa jechuudha. San booda sirba inuman barreessa. Daqiiqaa 30 yoon dubbise daqiiqaa 30 sirbatirra naa dhufa dubbisuurra. Walaloon naa dhufa iddoo wayoon taa'e bakka zimedheen naa dhufa jechin barreessu naa dhufa. Weedduun naa dhufa innis ofuma kiyyaaf inni ittuma yedaloos. Aartiin inuma si waamte kaasiin. Ixaana arfatte waan ta'eef. Baay'ee warri jechuun warri shawaa kaabaa baay'een isaanii keessumoonni keenya hanga ammaatti baay'inaan mooroofa istiidiyoo kanatti yaamnee biriij aartii irratti affeerre keessaa warra shawaa kaabaa amma salaalee haa ta'u jedhanii hiriira nagaa ba'aa jiru inni milkaa'aaf natti fakkaate warri salaalee baay'inaan sirbuu hin dhiichisuu maali kun yoo jettuun immoo soosaayitii dhuma isaatii yeroo dhuma daa'imummaa isaaniitii kaasee akkuma ishiin jettee wanta isaan keessa darbantu gara sirbaatti isaan ceesisa jedhama keessumaayyuu shawaa kaabaa ta'ee ijoollee kuyyuu warri jedhamu immoo adda. Atis kuyyuudha natti fakkaata. Kuyyuudha. Jarri baay'ee adda. Sirba kee isa dura walaloo ofii keetiif akka hojjetatte natti himta. Kutaa meeqa ertaa yeroo sana? Walalisa kan hin barreesse kutaa 8 barachaan barreesse. Yeroo saniif maatiin oodanii sirba nan baasa jedheeni sirba maali baasta barumsa dhiistee naan jedhu waggaa saniif yoo nani gara sirba sanii deeme barnoota gatteedhanii waan yaadaniif garuu barnoota koos nan jaaladhaan dhiisuun barbaadu. Kana booda sirbina yeroo saniif jalqaba baasuu barbaade walaloo dura akkuma barreessutti ta'ee bara 2008 gara dhumaa abbaan koo boqote bakka isaaf hojjechuun qaba sirba jedheen hin barreessutti ka'e isaaf. An abbaatan barreessaa ture. Otoon isa barreessaa jiru nan hojjedha jennaan maatiin maal sirba ammaan hojjettaa miti baradhu barumsa dura waan dursu barumsa naan jedhan. San boodarra walaloo san garuu addan kunne isaan hin baastus naan jedhan ani numan barreessaa sirba baay'eedha kan hin barreessee qabu. Kan sirba kan sargiillee kan irreechaallee kan akka aadaa salaaleetti guyyaa masqalaa gara malkaatti deemanii tooni kan haadholiin elemtuu baatanii maal jedhan jira. Isa haadha koo wajjin deemee laaleen hoggaa isaan achi deeman sananii walaloon itti barreessa isa laaleefa. San booddee 12 xumure. Kutaa 12 akkuma xumureen obboleessa koo bira dhufee qabxiin na jalaa irratee jennaan isa biratti jalqabee sirba jalqaba duraa sanin na hojjisiise kan abbaa sanirra kan hojjechuu wayyanaan jedhanii. Kan abbaa sun hin gadhiifamne? Hin gadhiisne isa. Inni sirbi kan abbaa san dhiistee kan biraa baaste kun maal inni sirbichi yaadatta? Kan abbaa moo kan inni hojjedhe? Mee kan abbaa sun duraan abbaati miti walaloo isaa yaadatta? Baay'ee cimtuudha bakka namoonni baay'een yeroo baay'ee haadha fi haadha keenya hin kabajnaa hin jaalannaa namni kamiyyuu iddoo guddaa qabdi garuu sirba abbaadhaaf ba'e argee hin beekan. Bara jireenya kootitti hin arginellee ta'e hin beekani yookaan immoo hin baane ta'a. Ati garuu cimtuu ta'uu keetan irraa ilaalaa hubachaa jira. Dhugaa abbaan ofii gaachana. Isaaf immoo kabaja malu. Bakka abbeetiif siifaa barreessitu ishee. Naa barreessa baakoo waa'ee hin jaaladha dhugaa. Waan hundaafuu maal ture mee kan amma gadhiifame kanatti hin deebina. Wanti ati abbeetiif barreessiteetoo akka carraa ta'ee jijjiirame yookaan kan hafe sun maal jedhaa yoomee sirbichi? Jalqabni mata dureen sirbichaa nan dubbisa urufatti oddoo keenya jala boqqoolloo fa baarzaafi jira achi keessa taa'ee yoon dubbisu kana isa yaadadha. Hoggaan yaadadhu achuma taa'ee nama urufaa qotiyyoo iyyisiisu fa'aa dhagee isa yaadadha. Abbeet.
Sambode abako sinopsa seneyu rafe kaye nagate fagata inegneyu malgonare derkitu adanu fagise roron sitti mada otol jette nabdagese ya bako anisuma fanamboa anisuma famarada ya bako yonandues yonajeses esatinan siargada ya bako injoluma danansi dabe ya bako sumanna duradema garakuta chunda dabe kasi Bolla baketi daadhina gusu jenna. Bravo. Garuu maal seeti? Tattaaffin kee baay'ee namatti tola. Osoo akka kiyyaa garuu waan gara fuulduraa maal akkaati yaaddeen beeku osoo qilleensa irra oolchite egaa itti dhabaatiin kee ganafne yaadannoo abbaa keetiifis immoo osoo qilleensa irra oolee gaarii si ta'a. Abbaa kee egaa biyyeen itti salphattu. Baay'ee abbaan kee dhukkubsataniiti moo dhimma biraatiin du'an? Namatu baddalee. Nama baddalee. Nama baddalee ofiisaatiif hin duune. Akkasiin. Ayyee waan hundaafuu kan rabbi jedhe ta'a. Osoo akka kiyyaa gara fuulduraa itti yaaddee yookaan immoo sirriitti waan fooyyessite yoo rabbi si gargaare gara fuulduraa uummata biraan kan geessu ta'a. Garuu jalqabbiin isaa akka jiru nus hubanneerra. Miira sana keessaa bahiiti ati jiraattee abbaa kee immoo gara fuulduraa kallattii baay'een yaamsisuu waan maltuuf ciminni kee sun ammas itti fufuu qaba jabaadhu siin jenna. Sana booda hoo sirbi jijjiiramee bahee sunoo maal ture waa'ee maalitti irratti kan xiyyeeffate? Isa ka walaloo baay'een barreeffadhee fudhee dhufe san keessaa akkuma mana barumsaa Asteer Rift Vaalii laga xaafoo jalqabeen gwaaddanyaa xiyyeeta akka turteeyyuu kilaasitti wal barreeni sirba baasuun barbaada garuu namni istuudiyoo nageessuun jiru haala sirbaan beeku akkamitti dhaqanii akka sirbanu sirba barreeffadheen qaba garuu nama achi nageessuun dhabe jedheen itti haasa'e. Kana booda isheenii abbaan manaa ishee fi caala gaaromsa gaaddanyaadha. Achumani isheenii isaan walitti barsiisa too inni si geessa caalan hin dhufa mana keenya faanaan jettee kana booda isheetti mee isheen caaladhaan walla barsiistee obboleessa koo wajjin caala birallee walaloo san hundi isaa wayyuu fuudhee dhaqee isa keessaa filee jalqaba kana an siyaasas baay'een barreessee qaba. Ati jalqaba aartistii ganaa lafaa baatudha waan ta'eef parsantii 50 namni si jaalatee 50 si jibbuun qabu fuula haaraadhaan waan uummanni hundi ittiin si jaalatu hojjechuu qabda waan ta'eef jedhee keessaa naa filee isa bareedanaan jedhee. Siyaasni haafuuti. Kan siyaasas kan abbaas inni dhaqaba kana hojjedhu dura kan uummanni wal qixattiin si jaalatu kanuma jaalalaa hojjedhu naan jedhee. Jaalalli mootii hundaati. Jaalalli mootii hundaati. Mootii hundaati. Akka dubartoonni hunduu akkasittiin amanu jaalalli mootii hundaati. Anyways. Isheen jalqabas kan sirbite baay'ee jaalaluma jaalala abbaati. Jaalala mootii. Yaammoo. Mootii hundaa. Mootiin hundaa immoo jira. Namatti tola. Sirbi jaalalaa sun walaloota baay'ee keessaa tokko akkasii filame jechuun beektota yookaan immoo warra gameeyyii si dura jiran mari'achiisuun baay'ee kwaalitii tokko. Akkasumaan baatee ta'u amma ishiin maala nu badheeyanii waan qabattee dhufte sana osoo akkasumatti gadhiiste ay kana yoo hojjette more effective taata yeroodhaaf waan uummanni kallattii tokkoon si ilaalu ta'uu qaba. Partial akkasii alaan taanee abbaan ishiin mari'achiste sun nama cimaa. Yeroo baay'ee rakkinni keenya maal akka ta'e beektaa? Ijoollee baay'ee qaqqaalii hojii babbareedaa harkaa qabantu jira hawaasa keenya keessa. Garuu nama isaan baasee mul'isitu hin jirre, nama isaan deeggaruutu hin jirre, nama isaan gorsee akkuma ati jette waan isaaniif fayyadu, waan isaan itti productive ta'an wayii nama isaaniif filuutu hin jirre. Malee akkuma amma artistii lafaa dhuftu kana akkuma masaratiin namoonni baay'een jiru ijoolleen walaloo babbareedaa qabu maalii qabu iddoo ishiin jalqabu maal jette sirba qaba walaloo ofii barreessee jira yeedaloo qaba istuudiyoo nama nageessuu dhabe rakkoo guddaadha. Sumaanis ka namoonni ogeeyyii kanaan marfamanii jiran oo jiraatanii walaa jajjabeessinu wal biraa dhaabbannu
Biriij artiinis kaayyoon isaa sanuma baay'ee jechuun fakkeenyaa namni baay'een ijoollee lafaa bahii bichaa namoota hin beekamne fa'aa fiddaa namni jedhanii koomantii naa kennan jiru. Warra beekamaa yoo barbaadan miidiyaa beekamaa irraa deemanii ilaaluu danda'u. Garuu hamma tokko artii eegatee artiin immoo warra beekamaa yookaan fuula duratti fuula moofaa qofa osoo hin ta'in artiin namaan bakka bu'a. Warri akkumaatu itti tattaafachuu barbaadanii carraa dhaban nuti tokkoffaa isaan mul'isuudha. Lammaffaa immoo artiin vaaraayitii akka qabu agarsiisaa jirra. Kanaafuu nuti kaayyoon keenya namoonni akkasii ba'anii akka dhaamsa dabarfatan yookaan immoo akka jajjabaatanidha waan ta'eef kana itti fufna nuti. Gara sirbicha keetitti deebina walaloo baay'ee keessaa yookaan immoo walaloo sirbaaf barreeffame baay'ee keessaa tokko akka siif filatame atis immoo wanta siif filatame san akka sirbite nuuf kaastee jirta. Maaloodha innis waa'ee jaalalaa teetteerta mee maal inni irratti taasise yookaan nu jedhe. Sirbichi mata duree isaa Oromticha jedha. Sirbicha jalqaba isaatu kan inni ittiin caalannaa jaalatee fi yeedaloo isaa baay'ee bareeda isaa fidde naan jedhe. Garuu ofuma kiyyaaf hin uume yeedaloo isaas baay'ee jaalatee sagalee kiyyaanis baay'ee walirraa deema naan jedhe isaaniifin isa filadhe. Maal jedhame sirbichi? Laaduun qarqara lagaatirra margaa yoon si miidhe waaqayyo guddaan kun hin argaa yoon si miidhe waaqayyo guddaan kun hin argaa maal miidhamtee maalumanni badiin kan koo yoomuu yaadu ani si miidhuu keessi koo yoomuu yaadu ani si miidhuu keessi koo laga guutee ance'uu fandaa baarfadhee ammanuma fansamuu koo siif dhiibbadhee ammanuma fansamuu koo siif dhiibbadhee itti hirkadhu. Muka guddicha gaaddisaa kana hundaa gocha keetiin na bochisaa kana hundaa gocha keetiin na bochisaa si jaaladhee ani si jaaladhee oromummaa kee qofan filadhee oromticha ilma abbaa gadaa sin jaaladhaa yoomuun baanuu addaa ati kiyyaa kottu ati kiyyaa si falladhaa furtu onnee kiyyaa. Sagalee bareedaa dhaamsa bareedaas qaba. Qarshiin homaan godhu qarshii jaalala qarshiidhaan jijjiiruunis homaa hin fayyadu. Kanumaanis warri dhiiraa laalaa deema. Warra shamarranii qofa nuun jedhu miti yeroo baay'ee qarshii jaallattu jaalalan dursitanii nuun jedhu. Maaliif qarshiin jaallatamu? Sirriitti. Garuu qarshiif jennee hin deemnu. Eentu deemare? Ati sirriitti naa hin ta'e. Baay'ee hamma nuti haasofnu kana caala aartiin immoo humna akka qabu jechuun yeroo hundumaa kan itti amanamudhas kan haasaa turres jechuun waan tokko jaalalli akkana jettee namatti murra yoo sirbaan yookaan diraamadhaan yookaan immoo bifa walalootiin of fidde wanti ati dubbachuu barbaadde yookaan wanti agarsiisuu barbaadde sun irra caala akka mul'atu aartiin humna qabaa kun beekamaadha. Atis sana kaasuu barbaaddeeti. Sirba dhiyoo kana gadhiiste jira isarratti kan gulana kan haasofnu ta'a. Walaloote amma yaadatta walaloo meeqa barreessitee akka lafaa qabdu? Baay'eedha kan gaa'ilaallee jira. Baay'ee bareeda sirba shawaa keessattuu gara salaalee sirba sargii kan cidhaa kan baay'ee bareeda kan gaa'ilaan salaalee. Sirba akkasiillee qopheeffadhee jira. Kan irreechaallee baay'eedha bakka baay'een barreesse. Mee sirba gaa'ilaa jechuun amma shawaatti gara keenya isaanii tempoon isaa suuta kan jedhu sirba jechuudha yeroo gaa'ila kan salaalee immoo riitiin isaa xiqqoo kan muddamu gara keenya san gaafa jettu eessa akka ta'e shawaan bal'aadha miti jechuun amma fakkeenyaa bachoo yoo deemte yookaan gara leemmanis gara awwaashis deemi achumarraan immoo walisoorraan akkana amboottis siqi tempoon isaanii wal fakkaataadha bachoo xiqqoo ragan isaa maaliin kun akka salaalee xiqqoo kan harkisu ta'uu baatus tempoon isaanii kan shawaa wal fakkaata baay'ee salaalee kan adda godhu sagalee isaa kan faa qaba miti salaalee kan adda godhu dhugaa rabbii warri biraa dhiifama naafaa godhanii sagalee isaaniiti warri biraa sagalee kosinitti agarsiisanii sagalee qabdan nu jecha lakki sagaleen isaanii amma kan masratis kallattiin ishiin ittiin sirba nu dhageessisaa jirtu warroonni kanaan dura salaalitti ta'anii kan ani dubbises warra salaalee qofa osoo hin ta'in shawaa iddoo biraas ta'ee namni sirba salaalee sirbu kallattiin inni ittiin jedhu yuunikiidha baay'ee jechuun adda jechuun
salaalee waan ittiin beekamu wayii qaba meeloodii wayii jira ani amma meetiin faana dubbatan amma dhufanii muluu baqqalaa faa dubbatanii sagaleen isaanii hin bareeda muluu baqqalaa faa sagaleen isaanii hin bareeda ilaa maal jechuu barbaadatanan kan warra salaalee waan tokko keessa darba maaliif seeta akkuma ishiin dura nuu kaaste daa'imummaa isaanii kaasanii yeroo gaa'ilaa akkasumas immoo gaa'illi iddoo biraan jiru jechuu koo miti maayinni yeroo akka ximqataafaa waan kanatti kan isaan sirban jarri kun tiipikaalii wanta sana fudhatanii wanti isaan baasan sana keessaa waan ba'uudha isin jechuufan ati artistoota biraa wajjin walitti nan buusin. Gaa'ila irratti amma akkuma techi kaastetti kan keenya adda kan ittiin godhamu fakkeenyaaf gara salaaleettiin guyyaa gaa'ilaa mucaan tokko fuudhu yookaan mucayyoo yoo heerumtu mana warra mucayyooti shankoora bitamaaf shankoora hundeedhaan buqqisanii fuudhanii fi dhaqu. Laalgaa kunu. Shankoora suni hiika qaba. Warra mucayyootii fi mucayyoo heerumtuu fi miizonni ishii yookaan addooyyii washii shankoora hundeedhaan buqqisaniif ishiidha. Mucaadhaaf immoo karameellaa leemmatii xiqqoon jira isarratti karameellaa hidhaniiti isarratti immoo muka wayii maal jedhama xajisaara isa cabsanii mataa isaa irratti hidhanii karameellaa itti hidhanii fi akkasitti suni kaa hundeedhaan buqqisu suni mucayyoon kun akkuma dhalattetti jirti waan ta'eef gana alamii argiti waan ta'eef aadaa waan akkas ibsu qaba shankoorri hundeedhaan buqqa'u suni. Jiraan baay'ee. Durbummaan nu biratti maaliin ibsama? Garanatti durbummaan maaliin ibsama? Kibba lixatti shankoora buqqisu. Misraachoo wanni jedhamu jira miti nu bira. Ergasii gaa'e. Egasii jechuun gaafa heerumtee mucayyoon erga mana dhirsaa deemtee booda naxalaa adii qabatanii dhufu misraachoo kara keenya kanatu jira. Iddoodhaa iddootti garaagara ta'uu danda'a malee. Naxalaa hin qabatu kanarrattis kuni gaafa sargii dhiyaata fi bariisaa warra araarfachuu gaafa dhufan naxalaa fidanii fi keenyas kan lammaffaa bariisaati kan fidanii dhufanii mucoon keessanii kabajamtuudha maalii durbummaa qabdi jedhanii naxalaa isaan fidanii dhufni taanaan ulfaataadha. Shawwaduun hin danda'amu garuu durbummaan jiraachuu baata. Ispeeshaalii sooddoo keessatti hoo jaallatee illee jedhama mucichi baay'ee jaallatee maatii isaa kan sodaatu yoo ta'e maal ta'a qaamuma isaa keessaa iddoo wayiitti yoonnoo jedheet dhiigaan dhuksiiseet naxalicha san fidee dhufa. Baay'ee kabaja yoo ta'e. Najjeesi. Sooddoo amma namaaf safeeffata nama jaallatee fi garuu immoo maatiin si fudhachuu dhiisuu danda'a. Maatiin aadaadha waan ta'eef ittiin arraffamu waan ta'eef irra dhaaban illee iddoo biraatti deemanii fuudhu malee miciitti hin deebisu. Aadaa badaadhas aadaa bareedas hin jira. Baay'ee kun jiraachuun isaa kunuyyuu aartii tokko jechuun kanarrattu nuti amma taphumaaf kaasne malee wanti soosaayitii tokko keessa jiru soosaayitiin itti amanee hawaasni sun itti amanee jiraata taanaan aartii isaatii miidhagina isaatii biyyuutii isaati. Kanaafuu waan appreciate osoo godhin darbu jechuun Oromiyaa iddoolee garaagaraa godin Oromiyaa baay'ee waan ta'eef akkuma baay'ina godina isaa aadaan isaas baay'eedha. Sun immoo amma wantoonni hafaa jiran illee jiru eebba dammansi qabeeti maaliin yoo jette amma fakkeenyaaf mooraalii mucayyoon sun akkam taati fuudheeraa manatti galchee maatiin hiriyoonni ishii hin beeku akka mucayyoon keenya nuuf heerumte jedhaniiti ati durbummaan qabdu bayii deemi jedhanii mucaa warratti deebisuu jechuun warra mucayyootiitiif salphina guddaa ishiinillee hawaasa keessa miira ittiin deemtu qabdu surmayyuu moraaliidhuma shamarranii yeroo tokko haalota garaagaraan baduu danda'a. Kanaaf aadaa badaadha jechuun hin dandeenyu. Kanaaf aadaa badaadha jechuun hin dandeenyu garuu wanti hafuu qabullee inuma jira. Kanaan wal qabatee maal seeti jechuun fuudhaa fi wanni irratti qofa osoo hin ta'in foolleen amma Oromiyaa iddoo baay'eetti yookaan walumaa galatti beekamaadha jechuun dandeenya miti. Namni amma foollee keessatti yeroo hundumaa waa'ee foollee maaliif akka hin kaasuun beeku. Foolleen duratti yeroo nama arrabsan ani baay'een naa hayyu jechuudha. Namni akkan arrabfamniif badii akkan hojjenne ilaa si gabaa wanti jedhamu jira miti nama daa'imtee abbaan manaa irraa du'eetoo namni biraa yoo itti gale yookaan qabeenya san barbaada yookaan maatii san deegsuuf akka itti galetti ilaalama foollee biratti kun isa fuudha. Yookaan hooda yookaan seera jedhamu san hooguutuu baate hin arrabfama miti foolleen akkatti nama arrabsu argite maaliif seete kun kan ta'e suni soosaayitiin wayii yoo wayi balleesse kan itti wal hidhu yookaan immoo kan itti wal himatu yookaan immoo kan itti wal ifaaju. Kunis akkasuma. Of eeggannoo gaafiinuma ta'a. Waa'een virginitii kunis jechuun amma badaa waan jiru natti fakkaata garuu
dubartiin tokko moorofisa oduu isin irratti taasiftanii wayya garuu dubartiin tokko qulqullina ishii yookaan virginity kana eegdee akka turtuuf duudhaan kun maal godhan in kunuunsa jechuudha. Yoo sana keessaa baate gara fuulduraa kanan na eeggata jettee of eegdi. Akkuma namni foollee seera cabse foolleen akkuma arrabsu afaan baalageetiin si arrabsu jechuun maa jaarsa waggaa dhibbaa maan taane akka isaan si arrabsitan beekta miti. Sana jechuun immoo wanti barame sun akka hin banneef duudhaan sun akka eegamuuf wal arrabsuun. Kanaafuu saayinsiitu jedhama. Virginitiin dirqama walqunnamtii saalaa taasifamee qofa miti. Eebba karaa garaa garaatiin ispeeshaalii shamarran baadiyyaa ba'aa baay'ee baatu lagaa bishaan waraabuu waan baay'eedhaani. Kanaafuu haala sansaniin badaa jedha saayinsiitu jedha anamti kan jedhu. Intalli durbummaan ishii isaan jalaa bade sun gaafa heerumtee too mana keetitti galii deebii warra keetitti jedhamtu hawaasa san keessatti mooraalii kan jiraatti. Bakka sodaatiin amman jennu waan maaliif si kana kan kaasnee fi hawaasa keessa waan baay'eetu jira jechuun gara ammayyummaatti of fiddu tarii ija biraatiin ija ammeenyatiin ilaalamuu danda'a. Hawaasni sun waan itti jiraatee darbeef immoo garuu homaa gochuu hin dandeenyu jechuun itti fayyada taanaan itti hafuufu garuu nuti keessaa maalinni wanti piig godhannee fudhannu isa kana qofa osoo hin ta'in kana wal qabatee wantoota dhufan wantoonni babbareeduun jiru. Fakkeenya amma yeroo cidhi namni lama yeroo walitti dhufu kallattii isaan ittiin sirban nyaatni qophaa'u wantoonni baay'een hawaasni iddoo garaa garaarraa walitti dhufee yeroo waliin taphatu waan akkana kun gama artiitiin akkamitti ilaalama kan jedhudha. Fakkeenyaaf ammamee hin dhaabne osuma ishiin taphachaa jirtu salaaletti akkamitti sirbama fakkeenya. Amma akka gara keenya akka kan salaaletti yoo mucaan manaa bahullee akkatti sirban qabanii yoo mucaan naqee mucayyoo fudhatee deebi'ullee mucayyoos immoo yoo manaa baasanullee akkatti sirban qaban. Amma gaafa mucaan manaa bahu fakkeenyaa fi birroo birroo beeboorri obbolee tabaa'ee sambaa'ee teessan galaa cibsattaneegaa birroo birroo yaamogor birroo birroo awwaaltajii lafaa birroo birroo anaabjuu koo jibbee birroo birroo meenaa marsaa rafaa birroo birroo daaleen qabaa sarmuu meetta maarii garbuu. Jeetu jeedi fardaan eegaa miti shuluk jeedi kootu warra beekaa miti jedhanii sirbu mucaa gaafa baasan. Gaafa intalli baatu. Intalli gaafa baatu immoo mucayyoo akka ishii hin boo'uusi firoonnis waan geggeessanii fi mucayyoon ganda warra mucaa addatti waan ta'eef isaanitti as hin deebitu kana booda gosa isaaniitti irraa somaan qabdu warra sanitti makamti waan ta'eef akka ishii hin boo'aatii baatu isaanis boo'atuma geggeessu. Qallootoo yaaleessa kobbayii singeessa qallootoo yaaleessa kobbayii singeessa karaan jaarsa buutu diriiraa karaati yaaleessa diriiraa karaati jechi haadha ormaa ciniinnaa garaati jechi haadha ofii dibannaa dhadhaati yaaleessa. Kobbayii singeessa qallootoo yaaleessa kobbayii singeessa kansi kenna nyaadhu yaaleessa kansiin jedhan baadhu garaa kee hidhaadhu bultii kee godhaadhu yaaleessa kobbayii singeessa jedhanii geessu. Argite? Osoo amma nama jettee sun osoo dhabame wadii kana akkamitti argite eenyutu sii sirbaayyuu akka. Qarshii harkaa fudhatan malee waan hin galchine wayii jira. Kan keenya qarshii miti shittoo amma itti godhatti balbala gadi hin baasanu. Balbala qabataniiti jechoota kana sirbuu fi hin beeku malee garuu shittoo isaa bishaanii maal jedhu tokko faa sirbanii arrabsu. Yoo tuffatan. San booda. Gaafa mucayyoo fudhatanii bahuudha gaafa kaanii uffata shaffanatanii fuula isaaniiti shaffanataniiti akka isaan hin mul'anne veelloo immoo shaarbii wayirra shaffananiiti. Fudhadhu kan ta'e haadha manaa kee fudhu jedhaniin hoo inni wallaalee kan biraa harkaan tuqe sanii birrii kaffalaaf. Yeroo mizee ta'e akkasuma shaffananiiti haadha manaa saadhiisii tan tuqe. Lifti.
Haati manaa homaa siin hin jennee. Waan akkasii fa'aa jira. Salaalees jira waan kun kaa jira. Yeroo mucaan bahu kan sirban suni ani amma dhaggeeffachaa hin jira jechuun wallaggas waan fakkaatu wayii qaba waan akkana. Bitiinsa. Biroolee waan akkasii qaba. Garuu baay'ee bareeda kan dubartii kan yeroo dubaraa sunis kan dhiiraa sunis nu biratti immoo maa inni daa'immaa kiyyatti yeroo dubartiin heerumtu kan inni yaadadhu walaa oolii eeleen cabaan ooltu wal jaalachaa oolii addaan baatiin ooltu gaafa dubartii manaa baatudha waan garaa nama nyaatu wayii waan kanadha bakka aartii jechuun bar. Jira mammaaksa illee jira Oromoon hin mammaakachiidhaan illee wal qabsiisee hin mammaaku. Gaafa balbala mana warra shiiti baatee gaafa mana warra mucaatis gaafa seentu odoo karra oli seenin duras sirbuuf isaa mana oo seentus yoo seentee manatti yoo ol galchanis hin jedhuuf kophaa qaba. Amma fakkeenyaaf gaafa karra seenuudhaa kaate haadha fi abbaa isaatiin jedhu baay'ee fudduu yaayyoo miicayyoon karra seente ajjeerraa kuula baay'ee karra seente gaasheenoo maafaxuula jedhuun baanii simachuu qabu waan ta'eef gaafa fuudhanii seesanii manatti gaafa gashuudha kaan immoo baay'ee fudduu yaayyoo mucayyoon karra seente achumaan dinqateeche achumaan ilma deeche jedhuun. Egaa kuni wanni immoo foorikeest kan kara hawwii gara fuuldura baay'ee namatti tola. Masarat garuu sirriitti osoo irratti hojjette jechuun Oromiyaan baay'ee dureettidha aadaadhaan. Amma shawaa kaabatiyyuu amma nutti himte kun wanti waraabameen dhumne jira. Aartiitti kan dhufuu qabu jechuudha. Carraa baay'ee waan jiruuf natti fakkaata. Namoonni baay'een ba'anii baay'ee mul'achuu baatanis gama aartiitti baay'ee dhufaa jiru. Kanaafuu osoo sirriitti irratti hojjete kan moroof kan ishee baasee mul'isu natti fakkaata. Kabajamtoota daawwattoota keenya waliin turtiin keenya akkuma itti fufetti jira akka itti gammadaa jirtan abdii qabna. Shinooyyee irra jirra. Innaa ta'ee giitti. Shinooyyeen xumura bara 2015 eenyu akka yaadachiisee akkamitti akka yaadatamu malee waan kana diiteelii keessa seenee beekuu baadhus Finfinnee fi naannoo Finfinnee yookaan Shaggar baay'ee haala namatti toluun kabajamaa ture. Goobee irratti namoota artistoota illee haasofsiiseen ture. Kaameraamaanii keenya wajjinis gadi baanee gaafa goobeen dura sirbamu isas waraabnee gadhisnee turre sirriitti baay'ee bareedaa ture. Gama dubartootaatiin immoo isin irratti hirmaachaa turtan. Waa'ee kanarratti amma isintu waliin haasa'a. Shinooyyee akkamitti ilaalte ati jechuun barana miti kan jalqabame eebba asumaannaaf kolchiti sin sirreessa. Barana baay'ee mul'ate. Barana immoo sirrumatti mul'ate bara dhufummoo hin caala jennee abdanna. Bara kami garuu jechuun ani baranan argee dhiifama naa godhe jechuun duraan jira garuu. Jira ispeeshaalii bara dheengaddaasi bara darbee kana baay'ee. Sirbitaniyyuu. Anillee sirbine ani baranuma itti makame. Anillee akkasuma. Mooroof kanaaf barana mul'ate. Barana mul'ate. Finfinnee keessa Finfinnee kan bareechine baruma kana keessattuu firri kan itti gammade dinni itti kan mataa gadi qabateedha. Barri kun Shinooyyee akkamitti ilaaltame ati jechuun akkam ture Shinooyyeen darbeera eegasaniis waliin argine akkam ture Shinooyyeen. Keessumaayyuu rooliin artistootaa baay'ee ture. Namoonni akkashii gama dhiiratiinis agarreerra baay'ee weelluu baay'ee yeroo baasan masiinis akkasuma gama Shinooyyeetiin adde duree jedhamtee turte odeeffadheen jira sirba baasuudhaan maalidhaan. Sirriitti sagalee bareedaa ta'een sirbaa turte akkam ture misiif. Amma Shinooyyeen kun asitti kan hin jalqabe otoo hin taaneni warra guruppii kanaa hojii yeroo jalqabaatee fi Finfinnee keessatti kan deemne malee biyyattis deematuma turre xixiqqoo taanee deemna. Achittiin gaafa deemnu kana mana namaa qonnee buqqifannee hin dhaqna. Namni kamiyyuu nu simata achitti. Jaarsa hin jennu jaartiidha hin jedhu namurrayyuu hin darbinu qonnee buqqifannee dhannee warri mana kanaa meedadhaan nu dibaannee darbannaaf mana irratti. Kana booddee warri haadholii guddadhaa gurguddaan heerumaa xixiqqaan guddadhaa nuun jedhu heerumaa sanii naarrayyuu noggaa san xiqqoo waan ta'an heeruma waan nama aswayitti. Hin arrayyuu gaafa isaan akkas nuun jedhan arrabsineef adeemnaa garuu nuti hin arrabsinu
heeruma isaan nuun jedhan ganyaa adii isinitti amarroo faa nuun jedhan. Ganyaa sun maal akka ta'e hin beeknu nu. Ganyaa adii. Amma beektanii. Kan inni teessan ta'uu Amma mala. beekne. Kan yaabbattanii deemtan ta'uun oolu gara mana. Isaan booddee akkasitti mana tolseessanii dhadhaanuu dibanii maal jennu mana ganda hangafaatii jalqabna immoo garuu seera qabaa. Qe'ee warra hangafaatii jalqabnee amma warra quxusuutittiin keessa maknu akkasitti deemna. Akkuma akkasitti ture asirratti asittiin illee erga dhufee bara darbee kana 2015 gara dhumaa kana baay'ee na gammachiisee isaanitti dabalamuu kootiif aadaa keenya akkasitti iddoo hundatti argisiisnee hojjechuu keenyaaf baay'een gammade. Kana baay'ee namatti tola. Warroonni nu qeeqannuuf gaariidha irraa barannaa namootni baay'een waan nuti maallaqa sassaabuudhaaf deemne faanu godhanii kan nu arrabsaa turan jiru miidiyaa irratti. Namoota tokko immoo kan nu jajjabeessan jiru aadaa keenya argisiisuudhaaf illee kan baay'ee itti gammadanii bara dhuftus akkanumatti deebi'aa kottaallee nuun jedhan jiru. Kanaaf warra nu qeeqaniif nu jajjabeessan malee nu gadi nu hambisuu isaanii miti. Maallaqni waan kennamuuf yeroo maallaqa fudhattanii maallaqaaf hojjettan jedhu. Waan akkasiiti amma fakkeenyaaf akka biyyaatti mana hin filluu ganda hangafaatii jalqabnee deemna. Kun immoo Finfinneen bal'aadha waan ta'eef sabaaf sablammoota baay'ee jiraataas keessa Oromoo qofa miti. Namni hundi hin jaalatu aadaa keenya sanii fi warroota jaalatanii fi warroota aadaa keenya hin kabajan jennee yaannu bira kan dhannu nuyi. Waan san akkasitti deemnuuf waan nuyi birriidhaaf deemnutti fakkaachuu danda'a namoota tokkotti namoota tokko kuni baay'ee gammadu qophii sanii aadaa keenya mul'isuu keenyatti. Sirboonni shinooyyii irratti baasaa turtanoo shinaa jettu? Sagalee qabaan. Ragadaan isaanii wanti gochaa turan sagaleedhaan yeroo baay'ee shiidha. Sirboota akkamii faatu sirbamaa immoo shinooyyii irratti? Shinooyyiin baay'ee ani immoo yeroo ni yaadadhu gaafa qaammee sana deemamaayyuu barana garuu isaan dura jalqabe. Eeka jechuun baadiyyaa keessatti gaafa sirbinu dursineetti miti kan sirbamu mitire. Gaafuma qaammee sana qaammee tokko jedhee jalqabu saniin sirbama. Inquxaaxash jechuu kiyya gaafa ayyaana sana. Gaafuma ayyaana san sirbina naannoo keenyatti akkasika. Barana immoo goobeenis shirooyyeenis gaafa paagumee tokko yookaan immoo ji'attii 13ffaa gaafa tokko sana jalqabame maali jedhee artistoota fa'aa akka Dajanee Jaalataa fa'aa interview godheen ture duraan akkana ture waa'ee ibsaas kaaseen ture. Kuni wanta gara fuulduraatti ifa gara fuulduraatti dhufu kan agarsiisudha. Kuni hin bade malee duraayyuu jira. Ammas qalafaa wajjin wal nyaala fakkaatee daamaraan gaafadheen ture. Wanti nuti hin beekne wanti dagatame akka baay'ee jirudha. Eeka jira sirriitti jira. Nuti illee amma fakkeenyaaf namoota nu qeeqa kan jette nuti jalqabbii jalqabne. Finfinnee keessatti aadaa kana calaqqisiisuun waan xiqqaa miti waan guddaadha. Hojii guddaa hojjetaa jirra asumaan wanni beekuu qabnu jechuudha. Jalqabbii jalqabne kana aadaa gubbaarraa dhufe san direct agarsiisuu dhiisuu dandeenya guutuusaa. Maaliif lokeeshiniin nu daangeessuu danda'a, haalli nuti irra jirru, environmentiin nuti keessa jirru nu daangeessuu danda'a. Garuu jalqabbiin keenya waan guddaadha. Jalqabbii waan guddaa ta'e otoo jiruuti irraa goruu irraa dabuu dandeenya. Nuti amma beeknu warra nu fuulduraatti agarsiisna. Warra amma keenya hin beekne hubannoo isaan qabnetti agarsiisna. Warri nu caala hubannoo qabu immoo nu qeequurraa ofitti nu qabee nu jaallateet kana sirreessuu qabdu. Aadaan inni orjinaaliin isaa kana ture. Isin waan kanarraa dabsitanii jirtuti karaatti deebi'aan gorsuun bareeda. Yeroo baay'ee maaltu na aarsa beektaa eebbaa. Namoonni nu qeeqanii ummatuma keenya, sabuma keenya, sabni biraa hosi qeeqee guyyaa tokko jaallachuu danda'a. Ummanni keenya walii galee aadaan kun han barame seentariidhuma biyyattii keessatti tulama keessatti yeroo baay'ee harka caalan kan beekamu. Tulama qofatti sirbamuu qabu. Godinaalee Oromiyaa hundarratti baratamee sirbamuu qaba. Aadaan kun baduu qabu. Aadaa bareedaadha. Aadaa shamarran itti of mul'isanidha. Jira miti shamarran barri kaabaa fa'aa, ashandaa fa'aa, akka ashandaa fa'aa jira. Akkamitti akka promoota godhanii too magaalittii bareechan hin beekna. Akkuma sanis Oromoon hundumtuyyuu tokko ta'ee aadaan naannolee garaagaraa inuma jira. Sheer walii gochuudha inni guddaan. Aadaa Shawaa jiru Wallagga geessuu qabda, Boorana geessuu qabda, kan Boorana as fiduu qabda dirqama. Gaafa sanii Oromiyaarra darbitee Itoophiyaatti beeksista, addunyaatti beeksista. Kanaafiyyuu yoo asii wal deeggaruun jiraate asii wal deeggaruun hoo jiraate walqeequun bareeda yeroo tokko Baay'ee asirratti akkuma ati achi kaastetti jechuudha. Ormaa miti kan nu cabsoof makeenyaaf deebi'ee wal cabsa nami keenya
gaarii ati dubbatturra waan baay'ee haasaa turte gaarii baay'ee dubbatte keessa waan ati hamaa xiqqoo ishee takkitee itti maktee dafee fudhata namni keessa. Isaa nama fakkeenya fanodooni waan hin taane wayii sirba hin taane wayii otoo hojjedhe gaariin hojjedhe kana amma namni viyuu xiqqoon qaba. Kanarraa otoo waan hin taane wayii xiqqishuu ishee hojjedhe isaan miidiyaa hundatu walii gaa.